Kana kam jirtan hordoftoota Oro Channel. Video kana keessatti kan nuti waliin ilaallu haala salphaa ta'een footoo fi viidiyoo dileet nu jalaa ta'e yookaan nu jalaa haqame haala ittiin deeffachuu dandeenyu video kana keessatti waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu duukaa turuun warroonni haarawaa taatan chaanaalii kanaaf maatii ta'a. Akkasumas video kana like gochuudhaan hanga dhumaatti nu duukaa turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti TikTokiin Oro Channel warroonni hordoftan Oro Channel TikTok jala erga seentanii YouTube jala kana tuquudhaan erga keessa seentanii barnoota adda addaa hedduutu jira waan ta'eef YouTube kana jala seentanii subscribe gochuudhaan maatii taatanii akkasuma waa hedduu as jala barachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa waa'ee fi nama tokko ittiin cabsuu dandeenyu YouTube kanarraa barachuu ni dandeessu. Wantoota adda addaa hedduutu jira, kana qofaa miti, seentanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Video keenya kan hara qabannetti waliin haa dabarru. Jalqaba irratti application photo fi video delete wala ta'e kan ittiin deeffachuu dandeenyu isinitti himuuf dhufe. Jalqaba irratti Play Store gubbaa ni seentu. Ergasii booda disk digger yettanii barreessitu jechuudha. Disk digger yettanii erga barreessitanii booda search gootu jechuudha. Ergasii booda kan jalqaba irratti isiniif dhufu kana isa kana filachuudhaan irratti ni tuyxu. Sana booda bakka install jedhu kana tuyxanii silkii keessan irratti gadi buuftu jechuudha. Hanga inni bu'u ni eeydu. Sana booda erga inni bu'ee install hanga inni ta'u ni eeyna. Eegasii booda open goone keessa seennaa jechuudha. Wayita inni install ta'ee gadi dhumee jedhe open goone keessa seennaa jechuudha. Open ni goona keessa nu galchaa jechuudha appilikeeshinicha kana. Sana booda amma footoo fi viidiyoon walaa bade kallattii ittiin deeffachuu dandeenyu appilikeeshina kana keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf footoo deeffachuudhaaf isa kana tuqnaa jechuudha. Ammoo viidiyoo deeffachuudhaaf isa kana tuquudhaan viidiyoo nu jala haqamee ture ittiin deeffachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf footoo deeffachuudhaaf isa jalqabaa kanarra ni tuqaa, gootuu setting gadhu kana ni tuqee isa kana as banuudhaan irraa ni deebi'a. Eegasii booda footoon na jalaa badee ture haala kanaan naaf deebi'a jechuudha. Eegaa fakkeenyaaf footoodhaan kana duraaniin haqee ture amma naaf deebi'ee jira jechuudha. Deeffachuudhaaf ammoo bakka saanduqa duwwaa kana gadi tuquudhaan irratti right godhee eegasii booda recover ka jedhu kan jala jiru kana tuquudhaan ofii isaatii faayilii jala nagalchee akka ani foldarii irratti buufadhu na filachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo duraaniin na jala delete ta'e tokko soqeetiin sana booda right bakka duwwaa saanduqa kana irratti gattuqee sana booda haala ittiin deeffachuu danda'u footoo na jala bade fakkeenyaaf saanduqa duwwaa sannan tuqa. Eegasii booda bakka recover jedhu kana erga tuqonne save the file bakka jettu kana nin tuqaa jechuudha. Isa qixxee kana erga gattuqee ufumaa isaatiin gara faayilii jala na fida jechuudha. Foldarii irratti buufadhu na filachiisa. Eegasii booda foldarii jalatti buusu keessa amma fakkeenyaaf music filadheetiin sana booda use this folder jedha. Eegasii booda allow bakka jedhu kana tuqaa. Ufii isaatiin naaf deebi'ee jira jechuudha. Footoo kana haala kanaan faayilii irratti gabbuufachuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo karaa viidiyootiin akkaataa itti deeffachuu dandeenyu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf footoo baay'ees deeffachuu dandeettan jechuudha. Footoo baay'ee irratti tuquudhaan sana booda foldarii filattu allow gochuudhaan hunda isaa deeffachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ammoo karaa viidiyootiin akkaataa itti deeffachuu dandeenyu waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu duukaa tura. Viidiyoo kana like gochuudhaan jajjabeessaa isin jenna jechuudha. Fakkeenyaaf karaa viidiyootiin deeffachuudhaaf isa gad aanu kana ni tuyxu jechuudha. Search for latest videos jedha. Viidiyoo dagattan search godhaadha yookaan barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon walaa bade kallattiin ittiin deeffachuu dandeenyu akkuma footoo sanii deeffachuu dandeenya jechuudha. Saanduqa duwwaa kana irratti right gochuudhaan bakka recover jettu kana tuquudhaan eegasii booda save file ka jedhu kan qixxee sanirra ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma
viidiyoon jalaa bade keessaa filadhaa jechuudha. Ammaan fakkeenyaaf viidiyoo filadhaa, viidiyoo keessa soqeen filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana deebisaa jechuudha. Amma isa qixxee save file kan kana tuquudhaan fooldarii jalatti buusu yookaan ammoo faayila irratti buusu filadhaa jechuudha. Egasii booda bakka aloo jedhu kana tuquudhaan ofii isaatti faayilii jalatti naaf bu'ee jira jechuudha. Haala kanaan buufachuu dandeessu jechuudha. Footoo isin jalaa bade appilikeeshina fayyadamuudhaan footoo duraan isin jalaa dileet ta'e yookaan isin jalaa balleeffamee jedhe deeffachuu kallattii kanaan dandeessu jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura. Viidiyoo keenya like share gochuudhaan